isheenis gaa'ela ishii dhiiste innis gaa'ela isaa dhiise. Jarri lamaanuu qofa qofaatti gaa'ela qabu. Isheen gaa'ela ishii dhiiste innis gaa'ela isaa dhiise qobaatti ba'anii wal fuudhuuf. Sine galeera. Isheen ijoollee qabdi, ijoollee ishii fi abbaa manaa ishii dhiiste. Innis ijoollee qaba, ijoollee isaaf niitii isaa dhiisee achi bahanii mana kireeffatanii haala mijeeffataniitu wal faana jiraachuuf. Dhumni isaa maal ta'e? Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu? Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan magaarra geessanii niitiidhaan qayyaruudha ta'e ani waan isaan beeku, irsaan qayyaruudha ta'e ani waan isaan beeku. Dhumni isaa garuu du'a ta'e jechuudha. Namni tokko du'a ta'e maatii kana keessatti walitti dhufeenyi isaanii jechuudha fagoodha, gadi jabaataadha. Isheen innis niitii qaba, ijoollee lama qaba asiin. Inni niitii qaba, haadha manaa qaba, ijoollee lama qaba. Isheen abbaa manaa qabdi, ijoollee 3 qabdi. Garuu immoo ollaadha. Balaadha bar ollaadha. Waan isaan godhan kana isheen beekti. Isheen naasiniin jedhu abbaan manaa ishii akka dubartii wayii faana haasa'u beekti. Eenyu akka ta'e garuu hin beektu. Eessa akka ta'es hin beektu. Abbaan manaa ishii akka dubartii wayii janatu faana haasa'u beekti. Wallolu baay'ee wallolu jaarsummaa taa'u. Even guyyaa gaafa lolli kun uumamee namni tokko lubbuunsaa darbu achi keessa jaarsummaatu jira ture. Iddoo namichi deemuuf ka'aa jiru, niitii dhiisee ijoollee dhiisee ba'uuf ka'aa jirutti jaarsi waamamee araarsuudhaaf jaarsummaan guyyaa sana qaxaramee ture. Okay. Guyyaa sana namni suni bilbiluma haasa'aa, bilbilaan sirreessu waan ta'eef ishee faana garuu ollaadha mooti. Ollaa sana keessatti ollaan immoo beeka, namoonni iddoo sanaa bebbeeku. Akka namichi inni kun niitii ishee sana faana rileeshinii qabuuf waan tokko godhan achumatti namni beeka. Garuu abbaan manaa ishee immoo abadan hin beeku. Abbaan manaa ishee sana hin beekusi, hin shakkusi, lolas hin qabani, walittis hin bu'ani. Homtuu hin jiru mana isaanii keessa immoo nagaadhuma. Garuu niitiin sassaabbattee deemuuf xumuraarti haala. Mana kireessaniiru, mana mijeessaniiru, meeshaa manatti gashaniiru, waan hundumaa maggaarrijaa sirreessaniiru. Kan isaanii hafe maalidha? Innis haadha manaasaa dhiisee deemu, isheenis ijoollee ishii fi abbaa manaa ishii gattee deemanii haqanii jiraachuuf ture. Maaliif garuu amma kana hundumaa maali? Yeroo tokko waan dhaga'amu waan humnaa olidha jechuudha. Sanuu ollaa ta'e. Difratti akkami irratti manni lamaan hin beeku, namoonni naannoo sanaa immoo beeku. Guyyaa sana maaltu ta'a? Akka ollaadha siniin jedheera, akka carraa bilbilaan haasa'u siniin jedheera. Guyyaa sanadha kan isaan meeshaa hunduma mana isaanii sirreessisiisan achitti nama qaxaranii jechuudha. Wanti hafe maanni abbaa manaa keetti himi. Akka dhiistee deemtu itti miidha. Inni kun kan jedhu. Isheen immoo itti himuu sodaattee haala kana keessa soo jirtu bilbilaan baay'ee haasa'uu hin odeessu, bilbila walirratti cufuu hin odeessu. Addoo kana immoo jaarsummaa namni dhufuufidha. Jaarsummaan immoo har'a kana dhufamuufidha. Niitiin isheen kun immoo silkumti kun maa inni har'aa uffata uffadhu namni dhufuufidha. Jaarsi dhufaa jira. Minaamin jetti inni isheeyyuu dhaga'u. Booda bilbilatu haasa'anii isheerraa kaardiin dhume. Inni kun immoo itti aareera. Isa isheen har'atti himtamoo ittiin himtuudhaan ittiin himuu waan akkasii abbaa manaa isheetti jechuudha. Deebiseen dawwalleef inni kun. Isheen immoo itti haasa'uu barbaadde. Yeruma sana suuqii deemte kaardii bitachuudhaaf jechuudha. Kaardii yeroo birrii 100 bittee achumatti guuttee yeroo laaltu hin hojjetu. Kaardiin kun hin hojjetu jetteen hin hojjetaa jedheen suuqiin. Hin hojjetu nan yaali hin hojjetaa jedheen. Garuu kaardiin sun guutameeraa fi niitoorkii maqabe malee kaardiin sirriidha. Maal gootii deemtee mana namicha jechuudha. Ollaadha isiniin jenne deemtee qosoqqostee isa waamte.
jaarsa namaa jechuudha. Qosoqqos jaarsishiis mana keessa jira bar. Qosoqqostee yeroo waamtu xinnoo ishii dura abbaa suuqii fi warra iddoo sana jiran faana walitti waca kaasanii waan ta'eef dhadhagaameera. Yeroo waamtu barriin yeroo qosoqqosamuu haati mana isa deemta manaan bahanii iddoo kam naquuf yeroo kanaa itti jennaan nan deema malee akka ishee ta'e bareeran immoo nan deema malee niitiin hin deemtu malee itti isa qabnaan qabee kutaatti ol gashee balbalatti qollofe. Balbala duubaa itti qollofee deeme. Yeroo deemu ishee ushummaa sana fudhatee ba'uuf jedhudha. Achi maanina kunos suuqiin kuni akkas na godhe sanuun na arrabsee maal na jedhe. Durayyuu immoo waan tokko na uumamu isheen isuma waammatti. Abbaa suuqii sun illee beeka akka ushummaa ishii ta'e. Booda namni naannoo sanaa immoo isaanittiin aaru. Dhuguma kan nama aarsa bara. Yoo wasaka wayijjetan sin aarsu lafaa kee hirrisi godhee si aarsa hojiin isaanii jechuudha. Namni hunduu itti aara. Abbaan suuqii illee beekatti aara. Dhaqee gaafate maaliif hin qayyarree fi kaardii maaliif tursiisteenii jedheen. Kaardiin hin hojjeta eegin jedheen. Kanuma kanaan tokko lama itoo jedhaniiti namichi abbaan suuqii billichitti jedhe natti fakkaata. Achumaa ka'e miizanni hin jiru. Miizanni dhagaan sun isumaa fuudhii mataa isaatti balaqqatti godhe. Miizana isa sibiilaa sana isa durii sana. Isuma kanatti fuudhii mataa namichi hin kufee innasuma xaxxe. Ayeessan akkamta akka lubbuun sabe. Silaa gaafa sana jaarsummaa mana isaa ofii araarsuuf niitii isaa afaan rakkoo isaanii furuuf maaluma dhaqan si wal dhabdan jedhame yeroo baay'ee wal lolu yeroo baay'ee jaarsummaan taa'ama yeroo baay'ee bakka isheen dubartii akka inni haasofsiisu kana beekti dubbii dubartiin keessa galte moo hiika hin argatu haadha manaaf abbaa manaa gidduu dubartii wayii uftee galteetti taanaan abadan hin hiikkatu hin hiikkatu dhugaa waaqa hin hiikkatu jaarsi taa'ellee bira hin ga'u fagoodha dubbiin dubartii wayin gidduu seenteetti taanaan akkatti dubbatan hin jiru ragaan hin jiru bakka wanti dubbattu ati dubartii biraa si faana jira hin jedhu jaarsi afaanii baase isheenis afaanii baaste dubartii biraan irratti akka haasofsiise hin jettu bakka abadan hiikan argatu dubartiin dhuftee seenteetti jechuudha. Asii goolii dhalaal mana sakana iddoo mana isheetii immoo humtuu hin jiru siniin jedheera nagaadha namichi hin beekusi hin shakkullee waa'ee niitiisa nagaadhumaan guyyaa sana'u namichi mana jira buna dhugaa turanii matsaafa faa dubbisa abbaa manaashi uumaa tokko yeroo girrigirrii mashii xiqqoo kanaan gurbaan abbaa suuqii bala itti billicii wayitti dhufee namicha miizana sibiila hamma sana mataadhuma isaa yeroo lafaan dha'u namicha achumatti hafuuraan baafanne yeroo achi namni girrisee u'uu jedhamu yeroo asis inni kun dhaqu manni isheen kun immoo namni balbalarraa banuu dhabame kan du'e jaarsa ishiiti isheen immoo mana keessaa kutaan tokkotti qollofameera. Namni ganaa seenee irraa bane yeroo deemu jaarsa ishiiti. Fiilmii isinitti hin fakkaanne garuu fayyoo fiilmii haasoo jechuun keessan dhugaa waaqa garuu riiliidha dhugaadha. Dhugaama ta'e gara yakkaan nama sanatti gara yakkaatti jijjiirame seera harkaa kan bahedha kun odeeffannoo seeraati. Inna baay'ee na ajaa'ibsiisin jedha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba wanti isaa. Haadha manaaf ijoollee dhiisee namichi niitii dhirsa qabduuf ijoollee qabdu dhiisisee furatee haqee wajjin jiraata. Achi yoo maal kee baasuuf damma walalaa kee baasuuf moo maal kee baasuuf? Ani maaltu achi kee argamaan jedhe. Dubartiidha ijoollee deesseetti.